share goda ujolle warra mana hidhaa keessa jirtan illee koottaa ergadha ani inni na dhibe gabaabamatti sheekiif qeesiin beekaa wallaalaan maaliidhaaf nu tuffattan ijoolleen suudii keessatti du'aa jirtu dhumataa jirra beestaalii kan hundi keessan dhageeffadha yaa warra ammoo jechuudha garaa dibbee yaa warra garaa booy'ee isi Hamza Booranaatii gadii miti yaa daaspooraa biyya faranjii jirtu mee boollitti si nyaatteeti cadhifteetuma foon booyyee bicha gara guuttattee teettee nu ilaalini sillee rabbumatu biyya dimokiraasii si fide sillee rabbuma biyya faranjii si fide mee beestaalii kana daqiiqaa 5 uffadhuuti gadi ba'i kootu ijoollee Suudi Arabiyaa keessatti du'aa jirtu sagalee nuu ta'a gaafa nu duunee dhumanneetiin jenneetiin jenne nu iyyuu deemaa jirtammo lammii nama 200 mana hidhaa kana keessa dhumataa jira du'aa jirani maalabbaa keessanii daasporaan garaa booyyee garaa bargarii maalabbaa keessanii teettanii nu laalta haganu isini iyyannutti haganu sagalee nuu ta'a jennee isini iyyinutti gadi baatanii sagalee nuun taatan fooloo ammoo jechuudha fooloo 500,700 baattanii teettan yoo beekumsa qabna jettanii cadhiftanii teettan lammiin kenna ka Suudii keessa dhumataa jiru utubaan keessan ijoolleen Suudi Arabiyaa utubaa keessani ijoolleen Suudi Arabiyaa jechuudha dudda keessani maalabbaa keessanii sagalee nuu ta'uu diddanii cadhiftanii teettanii nu laalaa jirtan gaafa ijoolleen kun du'anii jedhan teettanii gadi baatanii boo'uudhaafi mee beestaalii kana hundi keessan bakka jirtanitti jechuudha beestaalii kana durallee uffannee kaanee suuraa ittiin gadi lakkisaa turre jechuudha guyyaa tokko qofa ajandaa godhannee dhiibne isin ammoo jechuudha keessattuu warri biyya faranjii jirtan maaliif nu tuffattan maaliif sagalee nuun taan akkasuma sheekoleen jechuudha warri Suudi Arabiyaa as keessa ta'aniitiin Ameerikaatti jechuudha masgiidi Toofiqmoo masgiida Toofiqdha hin beeku masgiida maqaa hin beeku sheekolee onlaayiniitiif islaam irratti gadi baatanii onlaayiniidhaan jechuudha birri asirraa nurraa guurataa hin turre Nural Hudaan eessa jira kan Suudi Arabiyaa kana keessa utumneetiin jechuudha ijoolleen Suudi Arabiyaa mana hidhaa kana keessa jirtu jechuudha miidiyaa Nural Hudaa fa jechuudha utubdee akkanatti deemaanii jirtu Ameerikaatti masgiida ijaaraa jirti miidiyaa keessan gadi dhaabaa jirtu kotta sheekiin illee hadha dubartii isi ammattanii bultantu mana hidhaa kana keessa du'aa jira qeesiinis kottu dubartii ati ammattee bultutu mana hidhaa kana keessatti jechuudha du'aa jirti taljii baradoo irra balaaxaa irra ciiftee isitu du'aa jira daa'ima ati jaalattee dhungattutu daa'ima ati jaalattee daa'ima kooti jettee hammattee dhungattutu adda mana hidhaa kana keessatti jechuudha du'aa jirti adda mana hidhaa kana keessa qorra dhandhamachuu dadhabdee nyaata beela dadhabdee jechuudha mana hidhaa kana keessatti du'aa jirti maal daa'imni as keessatti du'aa jiru isinitti hin dhagamu sheekiin quraana qaraasiftullee koottaa adda wallaahi obsa isinii fixadhee jira ila waan feetan fida wama feetan fida quraanni isin qaraasiftan quraana maaliiti asnatti hima quraanni keessa lammii du'u saba keessan ka du'u ka dhumataa jiru ka ammoo lubbuudhaan jiru ka biyya dimokiraasii keessa jiru ka nyaatee dhugu qofaa qaraasisiisiniin jedhee rabbiin ka dhumataa jiru dubartii mana hidhaa kana keessatti kabaja dhabdee salphattee du'aa jirtu sagalee hin taatanii warra ammoo mataa isaa fir'ii warra nyaatee dhugee argatu akka barbaade bashannanu gadi baatanii onlaayinii irra haga qaraasiftan gadi baatanii onlaayinii irra rabbiin nuun kadhattanii gadi baatanii onlaayinii irra afaan arabii dandeettanii sagalee nuuf hin taatanii adda dubartiin mana hidhaa kana keessatti du'aa jira dubartii ulfaatiin mana hidhaa kana keessatti dahaa jira dubartii deetteetiin guyyaa 2-3 dhiiga lafarra jissaatiin qolamata isii qabanii jechuudha akka sareetitti intum yaa qalbii jedhan abbo abashaa isin abashaan qalbiidha isin sareedha jedhanii dubartii deetteetiin jette dhiiga lafarra naqaatiin mana hidhaa keessa darbataa jiranii dhageeffadha kan mana hidhaa keessa jiru nuun galchine kan biraayyuu irratti dabalanii mana hidhaatitti ol guuraa jiranii isin sheekolee maaluma godhuu asirra teettanii maal nuu qaraasisu jirtan quraanni keessan ka asi ajjeesa quraanni islaama musliimni ka asitti ajjeesaati oduu lammiin tokko asitti duudu sabni kee asitti du'u kana qaraasisi quraana kamtu jedhe quraanni isin qaraasisaa jirtanu hin jenne gadi baa sagalee nuu ta'a gisee birrii nurraa guurtan afaan damma godhattanii quraana rabbi kana nutti qaraatanii onnee nu laaffiftanii birrii nu harkaa guurattan gisee nu rakkoo keessa seenneeti hin jenne ammoo cinqii keessa seenneeti hin jenne isin kafayyaa qabu qofaa qaraasiftan kafayyaa qabu ka nyaatee dhugu qofaachi deebitanii quraana qaraasiftan jechuudha hin nyaattanii koottaadha wal gadi dhiibnuyyuu walgadin dim nama wali gadi baanee jirra miidiyaan oromoo miidiyaa oromoo illee miidiyaa musliimaa illee jechuudha ka gadhaabattan Nural Hudaa an dadhabe wonna kana uffachuu
dhiiroo ijoollee akkamii uffattee achi keessa cinqamaa jirti. Miidiyaa Oromoolee jechuudha, miidiyaa Islaamaallee jechuudha. Maalumaaf sagalee nuu ta'uu dadhabdan. Oduu keessatti daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 isin dabarsitan kuni wallaahi billaahi gaa ijoollee Suudi Arabiyaatii hin taane dhageeffadha. Nu sa'aatii 24 miidiyaa kana gadi dhaabuudhaafi ijoolleen keenya aarsaa baay'ee kafalanii jira. Warri hadha mana hidhaa kana keessa dararamaa jiru, cinqamaa jiru jechuudha. Isin daqiiqaa 2 nuugaa miti, daqiiqaa 2 nuugaa miti, sa'aatii 24 wallaahi ijoollee Suudi Arabiyaatiif gaa miti. Miidiyaan Oromoo kamiifuu jechuudha. Miidiyaa Oromoo kamiifuu jechuudha. Sa'aatii 24 miti, sa'aatii 48 ijoollee Suudi Arabiyaati. Rakkoo isaanii osoo dubbatanii gaa'aadhaa miti, baqiidhaa fi miti isiniin jenna. Miidiyaan Musliimaallee jechuudha. Gadi baatanii jechuudha. Wanta garagaraa achirra gadi baatanii dubbattan. Hin dubbattanii isinin darbu lubbuu namaa baraara. Quraanni Rabbiillee lubbuu namaa baraari jedha. Dubartii isin kabajitan, dubartii isin jaalattan, dubartii santu adha mana hidhaa kana keessa dararamaa jira. Dubartii santu ilmoo isin jaalattanii akka ilmoo keessaniitti ilaaltaniitu mana hidhaa kana keessa dararamaa jira. Maaf sagalee nuu ta'uu diddanii afaan nurraa qabatanii teettan. Sheekoleen biyya keessaa maal afaan nurraa qabatanii teettan. Sheek Kaamil Shamsuufa ijoolleen mana hidhaa kana keessa isinit dawwalte mana Suudi Arabiyaa hidhaa Suudi Arabiyaa keessa isinit dawwalla jetteetiini isinitti iyyataa turte. Dhiiroo hadaraa dhiisa lammiidhuma kanatu ijoollee dhumataa jiru kanatu boruu isin fayyada. Gadi baatanii maa sagalee nuu ta'uu dadhabdan. Sheenni kenna qaaliif gaariini Ahmadiin Jabal kayoo ati dubbatte dubbiin kan kee lafan buune gaafa duraallee sarara 2 barreessitee ijoollee nama 41 akka biyya galan nu goote jechuudha. Adha maa gurra nurraa cufattee cadhifte dhiibbaa tokko gochuu hin dandeetta. Maa gurra nurraa cufattee cadhifte Rabbii irraallee hin argatta, ajri argatta. Lubbuu nama 100 mana hidhaa kana keessatti dhumaa jiru. Dubartii mana hidhaa kana keessa tasaaqayaamteetiin dhumataa jirtu kana wallaahi yoo baraarte Rabbiinillee ajriillee irraa argatta. Wallaahi billaahi jechuudha. Rakkoo ijoolleen kun keessaa baatellee rakkoo kana keessaa yoo baatellee isaanillee galata isin galfatti. Yaa saba koo ijoolleen kun rakkatanii mana hidhaa kana keessatti du'aa jiran. Viidiyoo ijoollee dhiiraa qofa argaa jirtan isin asirra argitanii xiixii jedhaa jirtan. Kanachi keessatti viidiyoo carraa bilbila argattee rakkoo kana hin dabarfatini ijoolleen shamaraa jechuudha. Achi keessatti ka du'aa jirtu tokko lama miti, dubartii achi keessatti ka dararamaa jirtu tokko lama miti. Rakkoon dubartii as bahee mul'ataa hin jiru. Maaliidhaaf sababaa fi bilbila hin argatan. Dubartiin ammoo jechuudha akka cinqii dhiirri hammalatee cinqii kana hunda dandamateetiin obsaa jiru. Dubartiin sabirii hin qabdu, cinqatii godhatti. Dhiiroo hin maraatti. Dubartii meeqa mana hidhaa kana keessa daa'imman waliin maraatee jira. Dubartii meeqatu daa'imman waliin qabamti achi keessatti cinqii kana dadhabdee achi keessatti duute. Ilmoo achitti cinqii san dadhabdee achi keessatti duute. Nama takkaa lamaa miti. Dhiiroo yaa sabaa maa nurraa cadhiftan, maa gurra nurraa cufattan. Kan YouTube guddifatu nu YouTube guddifata, kan miidiyaa ijaaratu nu miidiyaa ijaarata, kan ammoo masgiida ijaaru nu afaan nutti tolee damma ta'eetiin nu masgiida ijaarata. Ayyib ishi gaafa nu cinqii keessa seenne maa cinqii keessa nu baasuu dadhabdan. Gaafa nu duuneetti hin jenne qofa gaafa ijoolleen kun dhumatan qofa jechuudha. Sooftii fudhattanii mandiila ija xaragachuudhaa fi fiiddan jechuudha luka kaafattanii. Yoo sagalee nu taata yoo lubbuu nu baraarta adha nu baraaraa dhiiroo uduu nu lubbuudhaan jiru gaafa nu duune nu ba'uudhaaf hin deeminaati jechuudha. Hani waraqata qabu dhageeffadha biyya kana keessatti kan waraqata qabu kabajaa dhabee jira. Maqaa maaliiti? Maqaa Itoophiyaa qofaatiin jechuudha. Maqaa Itoophiinnati baatan qofaadhaan kabajaa dhabanii intum kalbinuun jedhaa jiran isin saree gadiitiin nuun jedhaa jiran. Maaliidhaaf? Itoophiyaa ta'uu qofaadhaan jechuudha. Adda yoo mootummaan kun nu dagateetiin jedhe sheekoleen biyya keessa jirtan kan dhiibbaa tokko gochuu dandeettan Mijilisni Oromiyaa yookaan ka Itoophiyaa jettan dhiibbaa tokko gochuu ka dandeettani. Adda ammoo jechuudha su dhiibbaa tokko gootanii ijoollee kana galchuu hin dandeettan. Mana hidhaa kana keessaa baastanii ijoollee kana furmaata gochuu hin dandeettan. Maa gurra nurraa cufattanii. Maa gaafa rakkinnaa qofaa nu barbaaddanii gaafa nu rakkanneetiin jenne nu dagattanii gurra nurraa cufattanii deebitanii teettan. Ijoolleen dhumataa jirti. Qabaa mootummaan Suudii ammallee itti dabaleetiin qabutti jira. Ijoolleen mana hidhaa kana keessa dararamaa jirtanii gurra nurraa hin cufatina. Gadi baa sagalee nuu ta'a. Gadi baa sagalee nuu ta'a sheekoleen kennas. Qeesotiillee naafida warra masqalii baatee abiyyitti manxansaa deemu warra ammoo jechuudha. Taabotiin Jawaar hidhamu malee hin galu jedheetiin raasaa keessa burraaqu warra bineensa jechuudha. Bineensa taappellaa godhatee bineensatti amanu naafida qeesotiillee jechuudha. Qeesotii Oromoo kan naafxanyaa qeesotii Oromoo
kan ammoo jechuudha biyya sanii lola labsuudhaafi masqala baattanii deemuu hin dadhabin. Lola labsuudhaan masqala baattanii deemtanii qeesiin Jawaar hidhamu malee maannin bineeyyiin taabotiin alaa galuu dide jettanii gadi baatanii iyyitanii. Adda lammi kuma dhibbaati mana hidhaa kana keessa dararamaa jira. Maal abbaa keessanii gadi baatanii nuu iyyuu diddan. Maalumaaf gadi baatanii sagalee nuu ta'uu diddan. Eega obbolummaa walitti qabaanne eega oromummaa walitti qabaanne yoo jechuudha. Amantaan kennallee garagara ta'eetiin jedhe garuu jechuudha. Oromummaa takkitti san walitti qabna. Oromummaa takkitti san walitti qabnuudhaafi maa gadi baatanii sagalee nuu ta'uu dadhabdan. Maaliif sheekolee qofatti ilaaltan keessatti warri jechuudha amantaa biraa hordoftan. Warri amantaa biraa hordoftan warra musliimaa qofatti ilaalaa jirtan. Warra musliimaa qofatti ba'aa hin baachisina. Oromummaa walitti qabna. Eega oromummaa walitti qabna jennee dubbanne gadi bayaa sagalee nuu ta'a dhumataa jirra du'aa jirra. Dubartichi du'aa jira. Daa'immantu du'aa jira. Sheekaa qeesitu mana hidhaa Saudi Arabiyaa kana qeesiin biyya kana keessa hin jiru ada. Sheekatu mana hidhaa kana keessatti du'utti jira. Gadi bayaa sagalee nuu ta'a abbaa keessantu du'aa jira. Gadi bayaati sagalee nuu ta'a. Callisanii teettanii nu laalina. Dhumataa jira lammiin keessan. Akkasuma warri ana artistiidha jettu. Luka dhaabdee sirba jaalalaa handaratta. Luka dhaabdee sirba qabsoo handaratta. Maalumaaf rakkoo ijoollee Saudi Arabiyaa tana keessa maaliidhaaf gurra nuu banuu didda artistootiin Oromoo eega Oromummaadhaaf weellisaa jirta Oromummaaf sirbaa jirtanii maaliidhaaf ammoo gurra nuu banuu dadhabda maaliidhaaf rakkoo ijoollee kana gamtaadhaan tokkummaadhaan nuu iyyuu dadhabda artistootii Oromoo dhiiroo maaliif nu dagattanii Oromoof weellisaa jirtanii Oromoof iyyaa jirtanii sirba siyaasaatu sirbaa jirtanii sirba jaalalaayyuu sirbaa jirtanii artistootii Oromoo maaliif harka gurra nurraa cufatta maaliif nu dagatta Oromummaa walitti hin qabnu. Oromummaa walitti hin qabnu moo artistootii Oromoo maaliif qooda keessan nu ba'uu dadhabdan social media fayyadamaa jirtanii media kanarra jirtanii rakkoo ijoolleen keenya keessa jirtu kana dhibbaan dhibbatti argutti jirtanii maa gadi baatanii sagalee nuu ta'uu dadhabdan artistootii Oromoo maam nu dagattan maaliidhaaf nu dagattan artistootiin Oromoo qaalii isin jaalanna isin kabanya maa guyyaa rakkinaa gurra nurraa cufattani maa guyyaa nu kumnee rakkataa jirru maaliif gurra nurraa cufattani sirba siyaasaa yoo hin sirbitani sirba jaalalaa yoo hin sirbitani waan biraa irrattuu hin dubbattani maa rakkoo keenya kana dubbachuu diddani maa rakkoon keenya naku isin quuquu dide bar oromummaa walitti qabna waan biraatiin illee garagara taanu oromummaa takkitti sanii maam nu birmatuu dadhabdan lammii biraa qabna yoo mootummaan kun nu dide yoo mootummaan kun gurra nurraa cufate isin maa gurra nurraa cufattan isin maa dhiibba tokko nu gochuu dadhabdan ishi mootummaan kun nu dide eenyutti iyyanna nama biraa nama itti iyyannu qabna isinumatti iyyanna waluma qabna waluma rakkimna maaliif nu rakkachuu dadhabdan adda ammoo nu warri raasaa teennee ijoollee kanaa iyyaa jirru isaan ammoo dandeetti itti iyyatan hin qaban takka bilbila ka bilbila qabu qofa argaa jirtan ka bilbila hin qabne meeqatu jira meeqatu awwaalame akkatti sagalee isaa ol ba'uun dhabeetiin achi keessa cunqurfamee du'ee dhumataa jira jechuudha gaafa ijoolleen kun du'an qofaa iyyuun nun fayyadu ijoolleen kun lubbuudhaan jirtu ijoollee kana dubbachuu ijoollee kana iyyutu nu fayyada malee usuu isaan gaafa isaan du'an iyyuun nun fayyadu Oromoo lubbuu ijoollee nama 100 mana hidhaa kana keessatti dararamaa jirani dhaqqabadha lubbuu isaanii baraara sheekoleenis gadi bayaa nu iyya sa'aatii isin amma du'aayii rabbittillee ol deeffattanii nu iyyitanii fi sa'aatiin isin sagaleellee nu taatanii amma jechuudha gadi bayaa nu iyya akkasum sheekoleen biyya kana keessa jirtan Saudi Arabiyaa keessa jirtan maaliidha isin gadi baatanii quraana qaraasiftanii eessaan isinii as keessa teettanii hiqaama qabdan akka gaarii jiraataa jirtan teessanii jireenya gaarii jiraataa jirtan yookaan haati manaa teessan majuula hiqaamaan qabdu isin jala gadi uduu isin waliin bultanuu isin jala gadi harkiftee fuuteeti mana hidhaatti darbiti shortaan suutii gantaa isinii hin qabduyyuu maal uduu isin cadhiftanii maaliif teettanii quraana asirraa qaraasiftan quraana maa qaraasiftanii miti dhiiroo Quraana maa qaraasiftanii miti garuu lammiin keenya dhumataa jira sheekoleen biyya kana keessa jirta maa gadi baatanii jettanii iyyin quraana gadi baatanii social media irratti barsiisaa jirtanii qaraasisaa jirtanii maa gadi baatanii nu iyyuu diddan maaliif cadhiftanii sheekoleen biyya kana keessa jirtan rakkoo guddaa of keessaa qabdanii
rakkoo guddaa qabdanii gadi bayaanuu iyya waraqata qabna jettaniiti ofi akka badina wallahi ka waraqata qabu jechuudha qolamata keessan qabanii mana hidhaati ol isin darbatanii haga ati basmaa gooteetiin jechuudha waraqanni kan keessun sirri ol sitti ba'utti jechuudha achi keessa qabanii yu gadi sin dhiisa waraqata qabdi jedhanii yu gadi sin dhiisanii jechuudha waraqata qabaattee qabaachuu baattee gantaa jaraatii miti ol fuutee hidhaatti ol si darbite kafiilli kan kee yoo si baase malee sin baase gadi sin lakkiftu jechuudha gadi baasa galee nuutaa warri biyya kana keessa hiqaamaa qabna jettanii of akka abbadaniin taa'ina meeqa kamtu du waraqata qabu jechuudha irraa kuruujo godhaniitiin irratti gubanii mana hidhaati ol darbatan jechuudha sheekoleen biyya kana keessa jirtan sheekolee biyyoota garagaraa jirtu gadi ba'aati social media irratti dubbadha akka ijoolleen kun bararamtuuf sagalee nuutaa biyya kana keessa olomaayii baay'eetu jira sheekolee baay'eetu jira sheekoleen ma akka keessanii meeqatu waraqanni irratti gubanii jechuudha mana hidhaati ol darbatanii jiran dhiiroo kanu beenu kawwaa badii tokko usuu hin balleessin waan takka usuu hin godhin jechuudha mana hidhaati ol darbatan tokko lamaa miti usuu waraqata qabu jechuudha maaliidhaan maqaa Itoophiyaatti ta'e qofaadhaaf jechuudha kanaaf sheekoleen biyya kana keessa jirtanis gadi bayaa sagalee nuutaa gadi bayaa dhiibbaa dandeettan godha akkasuma jechuudha namoonni garagaraa biyyoota garagaraa irra jirtan ka social media fayyadamtan kan follow gugurdaa fayyadamtan gaafa nu duune gaafa ijoolleen suudii keessatti waa ta'aniitiin jedhan gadi baatanii ijina mee beestaalii kana jechuudha beestaalii kana qoshaashaatti gotanii qoshaashaatti naqanii gatan isaan garuu waggaa tokko waggaa lama beestaalii kana uffataa jiran mee isin daqiiqaadhuma mungkin daqiiqaadhuma 5-6 wayii uffadhaa mee beestaalii kana anamma kana uffachuu dadhabe waliin cinqamaa jira beestaalii kana uffachuu dadhabee waliin dararamaa jira mee isin uffadhaa mee laala mee doktorri garaa booyyee profeesarri garaa booyyee mee uffadhu mee laali mee dhiinni oromummaa yoo si marare mee harroota mee beestaalii kana uffadhaa lubbuu nama 100 suudii hin caaltuu yu mee beestaalii kana uffadhaa daqiiqa 5 ta'a lubbuun teessa lubbuu dubartii deettuu hin caaltuu yu mee beestaalii kana uffadhaa laala mee beestaalii kana daqiiqa 5 ofirra kaayaati laala waan isin godhu argitanii wallahi hin dandeettan Yoosufoon booyyee garaa keessa isin jiru isin keessa danfisiisee isin keessa gadi naqa jechuudha hin dandeettan sabirii akkasii hin qabdanii kanaaf gadi bayaati sagalee nuutaa dhumataa jirti ijoolleen dararamaa jirti ijoolleen inuma ijina waa takka iyyinsi nu qoftee iyyinu waa takka gaffa'uu dadhabee jira yoo tokko taanee asirraa iyyineettiin jenne dhiibbaa tokko finnee lubbuu ijoollee kanaa baraaruu dandeenya garuu tokkoon nummaan bicha asirraa gadi baanee iyyina nu dhageeffatanii nu tuffataniituma cadhiftan maa akka zubaalaatiin nu laaltan maa akka qoshaashaatiin nu laaltan hireen qooda rabbiiti nullee jechuudha carraa dhumatu biyya kana keessa nu fide jechuudha carraa isin biyya dimokiraasii keessa isin fide sun nullee as nu fide jechuudha hin dalaganna jennee baane haadha abbaa keenya jijjiirra jennee baane malee jechuudha biyya kana keessa dararamnee rakkanna jennee hin baane jechuudha garuu ammoo rabbuma cinqii kana keessatti nu rakkisetu rookii keessaa nu baasuu danda'a walaakin sababa nuu ta'aati sagalee nuu ta'a dhiibbaa barbaachisu nu godha olomaayii irratti dhiibbaa nu godha keessatti warra biyya keessa jiru silaa haadha abbaan keenya du'anii dhumatan rabbi isaanii fixu jechuudhaaf ammoo abaarsa jechuudha waan nu asitti erginu garatti qalum godhatanii afaan nurraa maratanii sodaa abiyyi afaan nurraa qabatanii ta'anii jiran haadha abbaan keenya nu dagatanii jiran boo'ateen dukkaana duwwaa dhaabatanii boo'uudhaaf ta'anii nu eegaa jira haatiin abbaan keenya haadha abbaa qabnan jennu gisee akkanatti gurra nurraa cufatanii waggaa tokkoo fi ji'a 7 ji'a 8 waggaa 2 akkana gurra nurraa cufatanii haadha abbaan keenya nu dagatanii ta'an jechuudha haadha abbaa qabna jechuun nu jibbisiisa jechuudha yeroo asirra bayee iyyu ayyookee obboleessa koo obboleetti tiruu kooti achi hidhame isinitti hin fakkaatiin yookaan anatu dhaqee achi hidhama isinitti hin fakkaatiin garuu achi hidhamee jiru sun dhiiga kooti dirqama waliin dhalachuun qabu yoo dhiiroo dirqama garaa tokko bu'uun qabu dhiiroo oromummaa walitti qabna waan biraallee yoo walitti dhabne oromummaa walitti qabna oromummaa walitti qabnu saniif naquuqa cinaachi isaanii ka luqqa'u cinaacha kootitti cinaacha koo tokkotu luqqa'aa jechuudha gadi bayaa sagalee nuu ta'a nuu iyya nurratti ilaalina ijoolleen dararamaa jirti du'aa jirti qorraan du'aa jirti dhiiroo dhukkubni illee baay'atee jira koronaadhaan ijoolleen miidhamuu dandeetti gadi baa nuu birmadhaa dhiiroo
waan xiqqaa isinitti fakkaatin oo'a dandamatanii as gayani amma qorrallee qorra irraa kaafuu dadhabee balaaxaa irra bulanii balaaxaan kun itti qorree jechuudha achi kalaamsha'e kan ammoo dhukkubsatee du'u kan ammoo maraatu tokko lama mitechi keessa akka dararamaa jiru dhiiroo rabbuma keessan sodaadhaa gadi bayaa nu iyya qeesii sheekeen gadi bayaa sagalee nu ta'a dhiibbaa jiru tokko nu godha dadhabnee jirra kalaas nu ol ta'ee jira. Mootummaan Suudii an dhimma isinirraa hin qabu yoo feetan mootummaa keessattuu isin didee malee an dhimma isinirraa hin qabu jedhe. Mootummaan Suudii nu danda'ee jira. Garuu kan nu dadhabee ammoo abiyooti kaasaayeeti ka du'uu dide. Rabbiin illee isa nurraa ajjeesuma dide inshaallah. Dachii Oromiyaa sun illee kan bishaa nyaattu, kan jajjabaa gootota nyaattu, abiyyima nyaachuu dadhabde dhiiroo. Dachiin illee nama badaa natti hin fidinii jetti. Nama badaa kana isin illee ofirraa gingilfattee haxaatti dhiiroo. Rabbiin takka nurraa ajjeeseeti isa gara tokkotti hin ciibsine gubanne dhiiroo. Namichi kun nu gube rabbi isa haa gubu nu gube. Biyyatti dhiiga ilmaa Oromoo jissa. Biyya alaatitti ammoo jechuudha kunoo akkanan nu darara. Aboo rabbi si haa dararoo biyyoota kaasaayu. Dararaatee rabbi nu haa argisiisu wallahi. Gubanne rabbi si haa gubu. Gubaa addunyaa gubaa akiraa rabbi nu agarsiisini. Gubaa akiraa rabbi gubaa addunyaa tana rabbiin si. Akkuma si gubeetuma nutti si haa agarsiisu. Gubanne dhiiroo dararamne rakkanne. Namichi kun nu gubee nu fixe dhiiroo. Isinoo Oromoo maaliidhaan nuti cadhiftan? Isinoo Oromoo maaf nuti cadhiftan? Rabbii keessan sodaadhaa iyyaayya nu dabarta. Du'aa jirra dhumataa jirra. Beestaadii kana jaalanneetiin maraatuu fakkaannee uffannee hin jirru dhiiroo. Garuu keessi kenna maraataadha gubbaadhatu fayyaa fakkaanna malee. Maraannee jirra keessi kenna. Maaliidhaaf? Saba keenya achi keessa du'aa jira. Deettitu achi keessa dararamaa jira dhiiroo. Deettitu achi keessatti du'aa jira. Meenuu iyyaayya nu dabarsa. Shergod maam na laaltaa miti. Maal abbaa keetii na laaltaa miti shergod. Keessattuu ijoolleen Suudi Arabiyaa. Uduu lubbuu as keessa. Uduu lubbuu isin keessaa baatu ijuma baastanii nama laaltani. Uduu lubbuu isin keessaa wixxifataa jirtu nama arrabsuuf deemtani. Mee shergod maal na laaltaa miti. An fayyaa qaba mee na laaliin mee shergod. Fayyaa qaba nomaa ta'een jiru. Shergod. Way fayyaa qaba jedha malee haramni tunuun maraattee jettee way ganna harkisitti dhiiroo. Ifarran kolfanii hin seeqatanii jedhan. Kanaaf sagalee nuu ta'a du'aa jirra dhumaa jirra. Kan ammoo wanna yuutuubii qabdu yuutuubii ijoollee Suudi Arabiyaatiin guddifattee teettee ija keessa nu laaliniifi gadi baay'ee yuutuubii kan kee kan adda doolaara irraa nyaataatti akkatti doolaara irraa nyaattu kasi godhe ijoollee Suudi Arabiyaa keessa dararamaa jirtu gadi baay'ee sagalee nuu ta'i. Kan ammoo jechuudha fooloo gugurdaa baattee taa'aa jirtu ijoollee Suudi Arabiyaati akkati fooloo guddaa qabattee ittiin beekamtii argattu kasi godhe. Kan Facebook guddaa qabdu isaani kan ittiin akka ati beekamtii argattee Oromoo bira dhageettee argattee doolaara nyaattu kasi godhe adda ijoollee mana hidhaa kana keessa galtee jirtu malee kabiraatii miti beeke yookaan daaspooraa Ameerikaa keessa jiruu miti yookaan ammoo jechuudha yuutuubii keessi guddisee akka ati irraa tajaajilamtee ittiin fayyadamtu kasi godhe wallahi ijoollee Suudi Arabiyaati. Mee qaame waamamee iyyuu amma. Rabbii kiyame hin dhufa. Maali kure jedhe taayee. Beestaalii kana waliin manaayyuun ariif girrisaa yaa'ee lixee badaana.
Bestali makana jirra kadaba. Lidina. Rabbi kiyya. Kanaaf gabaabamatti jechuudha. Gadi bayaa iyyaayya nu dabarsa. Madaamin na waame walla na waamte. Beestaalii kanaan hin baqatti jedhee beestaalii ofirraa buusee lixe dhiiroo maraattee intaloon mana na maraattee naan jetti jedhee beestaalii ofirraa buusee jechuudha. Kanaaf warri miidiyaa qabdan miidiyaa keessa adda akka gadhaabatu ka godhe ijoollee Suudi Arabiyaati. Ijoollee adda mana hidhaa kana keessa dararamaa jirtu. Miidiyaa kana ka utubee deemaanii jiru. Masgiida biyyatti ka ijaaraa jiru. Buqqaa ka biyyatti bira dhaabatee qarqaaraa jiru. Ijoollee adda dararamaa jirtu jechuudha. Abboon qorradhe yaati. Kijiban danda'u. Wallahi baadheen danda'u iyyuu cinqame waliin abboo. Kanaaf ijoollee dararamaa jirtu kana gadi bayaa sagalee nuu ta'a. Gaafa nu duune qofaa nu iyyuudhaaf hin deemina. Kan masgiida ijaaru nu, kan miidiyaa gadhaabu nu, kan dararamu nu, kan hidhamu nu, kan tumamu nu. Isinoo maaliif ijaan nu laaltan? Mee maaluma nuu gootan? Maaluma nuu godhaa jirtan? Mee sabni Oromoo ka gaafa isin rakkattan rakkina keessa isin bira dhaabanne utumnee isin bira dhaabannu mee maal nuu godhaa jirtan? Wanta nuu gootan nutti hima. Sagalee qofaa nuu ta'a jedhaa jirra bar doolaara nuu guuraa isiniin jedhaan jirru. Sagalee qofaa nuu ta'a. Dhiibbaa mootummaa kanarratti nuu godha. Akka cinqi kana keessaa ijoolleen kun baatu jennee isinitti iyyaa jirra malee doolaara nuu guuraa isiniin jedhaan jirru. Mallaqa nuu guuraa isiniin jedhaan jirru. Kanaaf gadi bayaa sagalee nuu ta'a. Gadi bayaatii sagalee nuu ta'a iyyaayya nuu dabarsaa dhumataa jirra du'aa jirra. Shamarran keessattuu achi keessa dararamaa jiran. Shamarran achi keessa maraataa jiran. Shamarran achi keessatti du'aa jiran. Ka ilmoo qabu ilmoo isaarraa du'aara. Ka ilmoon irraa duute haadhatu irraa du'aa jira. Achi keessatti cinqin shamarran keessa jirtu wallaahi gurra kanaan dhageeffattee maraadhu si godha jechuudha. Kanaaf sagalee nuu ta'a gadi baya. Ijoolleen mana hidhaa yoo jiraattan asirratti ammoo imbaayitii ergadha. Yoo na jala akka carraa jiraattanis sagalee imbaayitii ergadha. Warri yaada qabdanis imbaayitii ergadha. Kanuma isiniin jedha. Gadi bayaa nuu iyyaa nuu dabarsaa naaf ergimee culullee. Okay, sonaarsi ergadhu. Gadi bayaa sagalee nuu ta'a du'aa jirra. Gaafa nu duune nuu iyyina. Gaafa nu dhumanne nuu iyyina. Ijoollee waggaa 2 waggaa 3 mana hidhaa kana keessa jiraantu jira. Achi keessa dararamaa jiraantu jira. Kan waggaa 2 kan waggaa 1 ji'a meeqa achi keessa dararamaa jiraantu jira. Sheekatu achi keessa jira dhiiroo. Manguddatu achi keessa jira. Kan ammoo dalagadhee jireenya kee jijjiira jedhee baay'eetu achi keessa dararamaa jira. Ergadhaa warri ergachuu barbaadan dafaati jechuudha. Yaada daqiiqaa 3 yaada dabarfadha. Rakkoo furmaata amma gara furmaataatti dubbannee jirra. Sa'a 24 ijinee jirra asirra. Garuu gara furmaataatti furmaata maaltu jira? Akkamiin ijoolleen kun furmaata argatanii irratti haasaa 2-3 godha. Ahmad okay. Warri niitoorkii kan dafee simbira dhaqqabu. Niitoorkiin kee gogaa dhaabatee nama gosa abboo obboleessa. Fayyaan qabu niitoorkiin kan kee. Ergadhaa. Ijoolleen mana hidhaa keessa jirtan yoo akka carraa na dhageettan ta'e asitti ergadhaa. Ijoolleen mana hidhaa keessa jirtan. Kanaaf yaa saba kan koo, yaa lammii kan koo, hadaraa gadi bayaa nuu birmadha. Hadaraa gadi bayaa nuu iyya. Lubbuu ijoollee qaalii dhabaa jirra. Lubbuu ijoollee biyya kana fayyadani. Mee wanti biraallee isinitti hin dhagamin. Gaafa hayyuun keenya jabaan keenya baay'ee qaroo ijji keenya jawaar mana hidhaa san keessaa baay'ee cinqii keessa jiran sanii dhiisanii cinqii keessa jiran san dhiisanii gammachuu isaanii ibsatan. Gammachuu jawaar baay'ee nuu ibsatan. Gammachuu jawaar baay'ee. Namoonni tokko asirratti jawaar gadi baay'ee dubbachuu qabaa jettan. Jawaar ammoo dubbatee wanti inni godhu hin jiru. Jawaaritti quba hin qabinaati. Kan itti quba qabdanu baay'eetu jira. Jawaarii irraa gadi wuradu. Bu'aati kan itti quba qabdan baay'eetu jira. Kan nyaatee dhugee jiru baay'eetu jira. Kan dubbachuu danda'u baay'eetu jira. Dirqama wanta hunda jawaar irratti hin baachisina. Dirqama jawaar irratti waa hunda hin fe'ina. Inni nu baay'eetiin qilleensa bitaa mirgaayyuu midhatee argeen jiru. Jawaar hin jedhina. Garuu ka jawaariin caala dubbatee bu'aa fidu baay'eetu jira isatti iyya. Kan nuti jawaariin caala dubbatee amma furmaata fidu baay'ee jira. Jawaar tofiitu hidhaa keessa jira. Hidhaa keessa baay'ee jenna malee hidhaa keessa jira. Jawaarii usuu hin taane
Kanaafuu dubbatee barreeffama sarara tokkootiin furmaata tokko fidu baay'eetu jira. Gadi bayaa tokkummaadha iyya. Akkuma gaafa dura namni 41 gale sanitti iyya ammallee. Tokkummaadha iyyitan gaafa sanillee ammallee tokkummaa sanii iyyaa ijoollee kanaaf furmaata fida. Namni yaada qabdaniin jirtan natti fakkaata. Ijoolleen mana hidhaa yoo akka carraa as jala jiraattan. Kan dubbachuu danda'u baay'ee. Baloo nyaataa gootu. Ijoolleen mana hidhaa yoo akka carraa as jala jiraattan yoo akka carraa as jala jiraattan ijoolleen mana hidhaa. Kanaaf hin jiran natti fakkaata warri yaada qabdan hin jirtanii gadi bayaa nu birmadha kanuma isiniin jechuu barbaada. Okay, mee yoo akka carraa sii dhufeefi. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارقد أنا ميادك أبدا. جرتا كم يجلولي؟ جرى الحمد لله كمي. بقى جراتك. أنا جرى مال جت وايو جوليه من هيدا كنا كيس الدر رماد زراني أم سمار أمتا أمتا أوروموتي وجولينكم فرمات وايو فرمات أقوبا. أكمل تقالوا دنداني أورومو مال قتشوك أبا. واحد جولي سودربيات نودي دبيت الرماد برن اللي تيرو قديبان وكانت كمان فرمات نرجنه. أيه. باي أنا ما دباتي والله سلا والرياضة قبل سلا سوفنين قدي بهيت نيني جرى تقطي مرتي تقطي تجيب سنة حاسة سلا لما يدي خنا ورما بيا كيسة تجرو ورما موتوماتو يادا خنيتنين سلا فرماتا في دابيته إن دبت وبو إيه بني كيسا لوكي فاتيكيا. أوكي. دبتو دي كيسا لوكي فاتا إن دبتو ديرو. ما في تاتيتو ما لوكي فاتي. اوكي مباتي isin didaa jira namoota tokko ijoolleen mana hidhaa keessa jirtanii dhiiroo adda eessa dattaan duraayyuu nama jirtan amiin isin okay si didee jira obboleessa ko mbaatiin keessan didee jira kollekshinii keessan dadhabaadha hedduu kanaaf dhiiroo uummata yaabiyyaa qorradhee du'e sitti qorra dadhabeen warri yaada qabdan imbaatiin keessan hin jiru baazawar hello Hai Chululle. wayye Yaada ijoollee mana hidhaa jiranii sadi irratti waa dubbataa jirtanatti fakkaate. Anillee akka dhuunfaa kiyyaatti waa dubbachuu barbaadeeti. ayya dubbadha furmaata
Dubbachuu qofaa osoo hin taane furmaata. Egaa erga dubbachuun kennan ollee waan kanarratti namoonni tokko lama sadi qofaan dubbatanii dhiibbaan nuti humni tokko illee hin jiru. Egaa dubbachuun kenna yaqiina ta'ee eega waliin dararamaa jiraannee hundi kenna maa torbe takka illee hin taane maa 15 illee hin taane waan kanarratti akkanumatti osoo itti hubnee bareedaadha. Kaachirraa fidammootu hidhamtoota siyaasaa warra dhiyeenya kana hiikaman hundi isaanii akka dhiibbaa godhaniif keessaan dubbisuu qabnaa. Kaachirraa fidammootu namoonni amma dhiibbaa godhaa jiran kun akka itti fufaniif hundi kennaa jala deemnee akkaataa danda'amutti sheer goonee uummata biraan qaqqabsiisuudha. Kaachirraa fidammootu viidiyoolee gaggabaabaa ijoolleen mana hidhaa keessa jirtu kallattii danda'ameen ergisiisanii uummataadhaaf qooduudha. Miidiyaaleen keenya akka dhiibbaa uumaniif nuti dammootu qooda keenya alaa baachuutu nurra jiraata. Wanti amma dhagaa jirullee hedduu takka rifaasisaadha. Qabaanillee bifa adda ta'een amma torbaan as deemaa jiru kanarraa eegalaa jira waan ta'eef jechaadha. Hundi keenya bakka jirrurra hirriba keessa jirra waan ta'eef hirriba kana keessaa kaanee sagalee dhageessitu nurra jiraata. Yoo nuti sagalee waliin taane, yoo nuti waliif hin birbanne dhiibbaan nuti humnu takka illee hin jiru, bu'aan nuti finnu takka illee hin jiru. Ammallee taanaan rabbii gaditti haa xiqqaatu haa guddatu furmaanni ijoollee mana hidhaa biyyuma keessa jira. Biyya keessa illee masaraa mootummaa keessa jira. Qaamni dhimmi ilaallatu hundi isaa osoo abbootii amantaa hin jedhin, xiqqaa guddaa osoo hin jedhin, beekaa wallaalaa osoo hin jedhin, biyya keessa biyya alaatii osoo hin jedhin, yoo nuti tokko taanee waliin dubbanne qofaadha ijoolleen tun furmaata argachuu dandeetti. Yeroon kun ni beektan biyya kana keessatti yeroo qorraati. Qorri warra achirratti balaa xaarra ciisaa jiru dhiisaati warra mana keessa jiru waan nu godhaa jiru hundi kennaa beeku. Kan sanirraa hafe akkaataa danda'ametti namoonni dhageettii qabdan ol baatanii isaatii dubbataa jirtanitti viidiyoolee haarawwan kallattii argattaniin miidiyaalee biraan gayuu miidiyaaleen dambootuu ol baasanii akkaataa irraa dubbachuu danda'anitti walii faffacaasuudha. Soo kanuma jedhaa waan nagalchiteef galatoomi jedha. Hayyee galatoom obboleessa kiyyaatillee yaada kennu dabarsuu keetiif galatoomii aguma dandeettanii walii iyyaa yoo dubbachuullee dadhabdan ammoo poostii suuraa isaanii fuutanii poostii gochuudhaan ammoo irratti hojjadhaa isinillee gamtaadhaan ijoollee kanaaf furmaata akka finnu haa taanu achi keessa dararamaa jiranii borunullee kanatu dhaqqabuu danda'a. Warri hiqaamaa qabna jettanii biyya kana keessa jirtan wallahi ka hiqaamaa qabu majuula hanqatee jira. Majuula hanqatee jira sa'aatii kana keessatti jechuudha. Warra hin qabne hanqatee jira jechuudha. Kanaaf tokko taanee walii haa iyyinu. Isiniin jedhaa galatoom obboleessa kee qaalee. Galatoom. Hayyee fayyaa qabaadhu. Hayyee akka isaa kanatti namni yaada bilchaataa jechuudha. Daqiiqaa muraasa yaada bilchaataa.